Hello everyone, hordoftoota chaanala EF4Tube baga nagaan gara chaanala kanaatti dhuftanii. Egaa kilaasii keenya speakingii tokkoffaa kana keessatti karaalee nuti namoota garaagaraa ittiin dubbisuu dandeenyu sa'a ganamaa, sa'a boodaa fi sa'a galgalaa keessatti akkamittiin nama tokko Ingiliffaan nagaa gaafachuu akka dandeenyu kilaasii keenya jalqabaa kana keessatti ilaallaa. Egaa kilaasiin jalqabaa kun namoota tokkoof jechuunis namoota Ingiliffa yaalaniif haga tokko salphaa ta'uu ni danda'a. Garuu namoota jalqabarraa ka'anii yookaan beeziksii isaarraa ka'anii Ingiliffa barachuu barbaadaniif baay'ee barbaachisaadha. Maaliif afaan tokko yeroo dubbannu nama sana nagaa gaafachuudhaan waan eegalluuf jechuudha. So namoonni xiqqoo Ingiliffa yaaltanii fi haga tokko beektan kilaasii kanarraa pronunciation isaanii barachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf faranjoonni akka keenyaatti good morning ishee kana good morning jedhanii haasaa isaanii keessatti fayyadamanii isaan maal jedhu good morning jedhu. Egaa warri Ingiliffa xiqqoo yaaltanis pronunciation isaa irraa barachuu waan dandeessaniif salphaadha jettanii viidiyoo barumsaa kana biraan darbinaa jechuudha. So egaa speaking classii keenya tokkoffaa kana keessatti akkamittiin nama tokko sa'a ganamaa, sa'a boodaa fi galgala adda baafannee dubbisuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Eessayyuu hin deeminaa haguma kilaasiin keenya dabalaa dhufuun 2, 3, 4 jedhee deemaa dhufuun barnoonni keenya illee akkasuma jabaachaa jechootaa fi senteensota garaa waliin barachaa akkamittiin speakingii keenya guddifachuu akka dandeenyu waliin ilaalaa deemna jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Amma directly gara karaa nuti nagaatti gaafannu sadan kana ilaaluutti adeemnu. Here we go. Okay guys, baga nagaan deebitanii. Egaa speaking classii keenya jalqabaa kana keessatti akkuman kana dura isiniin jedhe karaalee nuti namoota garaagaraa ittiin sa'a ganamaa, sa'a boodaa fi galgala akkamittiin nama sana dubbisuu akka dandeenyu waliin ilaalla isiniin jedheen ture. Egaa sa'a ganamaa irratti nama tokko dubbisuudhaaf maal jennaa? Good morning jenna. Pronunciation isaa akka keenyaatti good morning miti. Pronunciation isaas ni ilaalla. Garuu ammaaf nama tokko sa'a ganama sa'a tokko kaasee aga sa'a 4 aga sa'a 4tti maal jenna? Good morning. Meen waliin jedha? Good morning jenna. Akkam bulte akka jechuuti gara afaan Oromootti yeroo hiikamu akkam bulte good morning. Egaa yeroo faranjoonni jecha kana yookaan haasaa kana dubbatan akka keenyaatti good morning jedhanii isaan maal jedhu good morning. Meen waliin jedha? Good morning. Akkam godhanii pronounce godhu? Good morning. I'm here to see Mr. Earl. Good morning. I'm here to see Mr. Earl. Good morning. I'm here to see Mr. Earl. Good kan jettu kana akka keenyaatti good jedhanii g jedhanii morning jedhanii gaasana otoo hin dubbisiin bira darbu. Egaa seerota garaagaraatu jiru pronunciation keessatti jechuudha. Isaan immoo kilaasii pronunciation keenya keessatti baranna. Garuu ammaaf kan isin barbaachisu good morning kan jettu kana good morning g jettanii morning meen waliin jedha? Good morning. Egaa seera pronunciation keessatti yoo jechi Ingiliffaa tokko qubee dhaadhaan dhume jechitti aanu immoo qubee dubbifamaadhaan eegale. Fakkeenyaaf as keessatti morning kan jedhu maaliin eegalaa? Maadhaan eegalaa. Jechi dhumaa jechi jalqabaa immoo maalidhaa? Daadha. Daa sana maal goonee dubbisnaa? Held goonee dubbisnaa. Fakkeenyaaf asirratti good morning hin jennu g jennee daa sana otoo hin dubbisiin held goone. Afurri ni uumamaa qoonqoo keenya keessatti daa jechuudhaaf garuu hafuura sana qabnee g jenna. G jennee d hin jennu. Hafuura sana qabnee g morning jennee pronounce goone jechuudha. So jechoota garaagaraa qubeen dhumaa isaanii daa ta'ee jechitti aanu immoo yoo qubee dubbachiiftuudhaan qubee dubbifamaadhaan eegale qubee dubbifamaa jechuudha. Maan ammas keessatti qubee dubbifamaadha.
daa sana maal goonee dubbisnaa qubee dhumaa sana held goonee yookaan otoon dubbisiin dafnee irra dabarra jechuudha. Amma maal jenna g jenna malee good hin jennu g morning. Ishee kan ammoo morning kan jettu kan ammoo jechoota Ingiliffaa garaagaraa qubeen dhumaa isaanii ing ta'e. ing yoo ta'e gaa sana otoon dubbisiin bira dabarraa jechuudha. Gaan kun hin dubbifamtu. Seera akkasiitu jira. Isa immoo pronunciationii kilaasii keenya keessatti ni baranna. Garuu ammaaf good morning jechuun hafee kana booda maal jenna good morning d hin jennu daa sana held goone otoo afaan keenya keessaa hafuura sana hin baasiin meena waliin jedha jennee achuma irratti dhaabna. Morning kan jedhu kana immoo haguma inni yookaan naatti dhufne morning meena waliin jedha morning jennee achuma irratti dhaabna jechuudha. Good morning, Theodore. Morning. Good morning, Theodore. Morning. Good morning, Theodore. Morning. So good morning jechuun kana booda ni hafa jechuudha. Good morning meena waliin jedha. Ishee kana dubbisaa good morning jennee pronounce goona jechuudha. Egaa yeroo baay'ee yoo argitanitti ta'e jechoota garaagaraa qubeen jalqabaa isaanii kan biraallee ta'e garuu yoo oon lama ol bira dhufte oo sana gara uutti fudhannee dubbisna. Fakkeenyaaf isinii kennuu ni danda'a. Cook jecha cook jedhu oo lama qabaa. Oo sana gara maalitti finnee dubbisna? Gara uutti finnee dubbisna. Cook hin jennu cook jennee dubbisna. Fakkeenyaaf jecha biraa fakkeenyaaf zoo kan jedhu kana zoo jennee dubbisnu zoo jennee dubbisna. Oo lamaan sana gara uutti finnee dubbisna. Jecha biraas football fakkeenyaaf football jecha jettu keessatti oo lamaan sana gara uutti finnee football jenna malee football jennee oo sana dubbisna jechuudha. Football jennee gara uutti fuunee dubbisna. Jechoota garaagaraa jiru. Qubee jalqabaatti aanee yoo oo lama dhufe oo sana akkamitti dubbisna? Gara uutti fuunee football zoo cook jennee dubbisna. As keessattis god jechuun hin jiru jechuudha. Go jennee dubbisna. Jechi tokko ni jira. Namoonni baay'ee mispronounce kan godhan kan sirriitti pronounce hin goone maalidha? Google jecha jettudha. Mee jecha kana akkuma isin beektanitti pronounce godha. Kana dura beekuu ni dandeessu jedhee yaada. Kana jechi yookaan qubeen oo jedhu yoo qubee jalqabaatti aantee dhufte oo sana lamaan gara uutti finne Google jenna malee akka keenya Google jennee oo lamaan sana gara ootti fuuneen dubbisna jechuudha. Kana booda maal goona? Gara uutti finne Google meena waliin jedha Google jennee pronounce goona jechuudha. Kana booda ishee kanas akkasitiin qabachuu qabdu. So good morning meena waliin jedha hashaakallu good morning jettanii nama tokko sa'a ganamaa irratti nagaa gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa good morning erga jettanii booda namoota baay'ee ibsuu ni dandeessu. Good morning jettanii fakkeenyaaf good morning dad jechuun abbaa bakka bu'aa abbaa akka jechuuti. Good morning dad meena waliin jedha good morning dad daadii sana xiqqoo yoo isin mi'eessuu barbaadan abbaa keessan bareechitanii waamuu barbaadan dy itti dabaltanii daarii ijoolleen faranjii xiqqoo yeroo baay'ee daadii jetti malee daad hin jettu. Daarii good morning daarii meena waliin jedha good morning daddy jedhanii pronounce godhu. Good morning, Anna. Good morning, Daddy. Good morning, Anna. Good morning, Daddy. Good morning, Anna. Good morning, Daddy. Good morning, Mom. Harmee akka jechuuti. Good morning, Mom. Yeroo kanas bareechuu barbaadan maal godhu? Maami jedhanii pronounce godhu. So, good morning, Mom. Meena waliin jedha. Haa shaakallu afaan aguma shaakallee barra waan ta'eef yeroo nani jedhu na waliin jechuu qabda jechuudha. Good morning, Mom. Inni itti aanu good morning, brother.
brother obboleessa akka jechuuti. Good morning brother. Good morning brother. Yeroo baay'ee ammoo faranjoonni maal godhu BRO ishee qubee jalqabaa BRO ettu kana fudhatanii bro jedhu obboleessa bakka bu'u jechuudha. Good morning bro. Good morning bro. Meenoliin jedha. Good morning bro. Good morning bro. Inni taanu sister kan jedhudha. Sister obboleettii akka jechuuti. Sister kanas maaliin bakka buusu qubee jalqabaa sadan kana fudhatanii sis kan jettu kanaan bakka buusu. So good morning sis. Akkam bulte obboleettii kiyya akka jechuuti. Good morning brother. Akkam bulte obboleessa kiyya. Good morning mom. Akkam bulte harmee kiyya. Good morning dad. Akkam bulte abbaa kiyyattanii akkasitti mana keessatti fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf hiriyaa keessan boonsaa jedhamu tokko yoo ganama dubbisuu barbaadan good morning boonsaa. Good morning boonsaa. Meenoliin jedha. Good morning boonsaa. Good morning boonsaa. Tani akkasitti pronounce gochuu ni dandeessu jechuudha. Kana booda warri xiqqoo Ingiliffa yaaltanillee good morning jettanii ishee kana pronounce gochuun qabdan jechuudha. Akkamitti pronounce gootu good morning jettanii akkanani isinii barreesse kanatti good morning jettanii pronounce gootanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Good morning jechuun ni hafa jechuudha. So mee ammoo isa lammaffaatti yaada baruu sa'a booda. Sa'a booda jechuun sa'a torbaa kaasee haga 10faatti nama tokko argitanii maal jettanii nagaa gaafattu kan jedhutti yaada baruu. Innis maalidha? Good afternoon kan jedhudha. Meenoliin jedha good afternoon. Akkam oolte kan jedhudha. Good morningin akkam bulte kan jedhu ilaallee turre. Inni kun immoo good afternoon. Akkam oolte. Good afternoon. Meenoliin jedha good afternoon. Good afternoon jennee pronounce goona. Yeroo kana immoo pronounce goonu egaa seera isa jalqabaa keessatti maal isiniin jedhee ture good morning kan jedhu keessatti qubeen Ingiliffaa tokko yoo daadhaan dhumee jechitti aanu immoo qubee dubbifamaadhaan eegale daa sana held goone yookaan hafuura afaan keenya keessatti uumame qubee daa dubbachuudhaaf hafuura uumame sana qabnee otoo afaan keenya keessaan baasiin ga jennee achuma irratti dhaabna. Gad hin jennu ga jennee daa sana qabnee afaan keenya keessaa otoo hin baasiin gara jecha itti aanutti good morning jennee dafnee irra dabarraa. Asitti garuu yeroo qubee dubbachiiftuu ta'u aan kun ammas keessatti dubbachiiftuudha. Yeroo dubbachiiftuu ta'u garuu daa sana qabnee dubbachuu dhiisuu hin dhiisnu jechuudha. Ni dubbanna. Good morning jenna malee good afternoon jenna malee good afternoon hin jennu akka good morning jenne sana jechuudha. So asirratti seerri ni jalqaba laallee jechoota Ingiliffaa qubeenumaa isaanii daa ta'ee fi jechi itti aanu immoo yoo qubee dubbifamaadhaan eegale jennee ture. Asitti garuu qubeen itti aanee dhufe maalidha? Dubbachiiftuu waan ta'eef daa kana held goonee yookaan qabneen dubbifnu guutuudhuma isaa dubbanne jechuudha. So mee amma kanan oliin jedha good afternoon. Good daan sun ni dubbifamte jechuudha. Akka good morning kan jedhu keessatti silent yookaan callifnee biraan dabarru. Good afternoon. Meen oliin jedha good afternoon. Akkam oolte akka jechuuti. Good afternoon jennee akkasitti pronounce gochuu qabna jechuudha. Well, good afternoon, gentlemen. Ishee kana good jennee pronounce goonu yeroo good afternoon jennu good meen oliin jedha good ishee kana pronounce gochuu akka jechuuti. Pronunciation isaa akka isinii galuuf good jennee good afternoon meen oliin jedha good afternoon jennee akkasitti pronounce goona jechuudha. Kana booda good afternoon jennee pronounce gochuun hin jiru. Good afternoon jennee pronounce goona jechuudha. Hiikaan isaas akkam oolte akka jechuuti. So mee asirraa kaanee hiriyaa boonsaa jedhamu tokko yoo qabaanne isaa booda agarree maal jenna? Good afternoon boonsaa. Boonsaa akkam oolte akka jechuuti. Boonsaa akkam oolte. Good afternoon boonsaa.
So hiriyoota keessan agartanii immoo yoo hiriyoota keessan sana sa'a booda nagaa gaafachuu barbaadan maal jettu? Good afternoon friends. Mee na waliin pronounce godhaa ishee kana. Friends SC qabdi baay'ina agarsiifti. Hiriyoota keessan lamas ta'u lamaa ol sadii afur ta'uu ni danda'u. Walitti qabamanii bakka agartan sanatti akkam ooltan hiriyoota koo yoo jechuu barbaadan Good afternoon friends. Good afternoon friends. Mee na waliin jedhaa. Good miti. Good kan jedhu fayyadamaati. Good afternoon friends. Good afternoon friends jettanii akkasitti pronounce goote jechuudha. Guys kan jedhuufis fayyadamuu ni dandeessu. Guys kan jedhu kun dhiirotaa fi akkuma friends kan jennu kana garuu guys kan jedhu kana dhiiraaf fayyadamna. Fakkeenyaaf dhiirri tokko hiriyoota isaa yoo arge hiriyoota sana guys jedhee bakka buusee Good afternoon guys jedhee nagaa gaafachuu ni danda'a jechuudha. Esiin kun maal agarsiisti? Baay'ina isaanii agarsiisti. Lamaa fi lamaa ol yoo ta'an guys jenna. So akkasitti Good afternoon guys. Mee na waliin jedhaa. Good afternoon guys jennee akkasitti nagaa gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Guys kan jedhu kana dubartootaaf yookaan dhalaadhaaf fayyadamuu hin dandeenyu garuu dhiiraaf Good afternoon guys jennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu everyone kan jedhudha. Baay'ina namoota tokko agarsiisti. Everyone hunda keessan akka jechuuti. Good afternoon everyone. Mee na waliin jedhaa. Haashaa kallu. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Good. Not good. Good. Good afternoon everyone. Good afternoon everyone. Akkam ooltan hundi keessanuu akka jechuuti. Good afternoon everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Simon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Simon. Akkam ooltan hundi keessanuu. So inni itti aanu everybody. Everyone fi everybody'n hiika wal fakkaataa qabu. Adda addummaa tokkollee hin qabani. Everyone yeroo jennu formaalii fi yeroo barreeffama keessatti fayyadamnudha. Formaal jechuun immoo kan namoonni itti walii galanii hojiirra jiru jechuudha. Wanti tokko yoo formaal jedhame namni hundumtuu irratti walii galee waan sun fayyadamuu qaba. Namni fayyadamuu qaba jedhee yoo irratti walii gale wanti sun formaaliidha jedhama. Ofishaaliidha wanti sun jechuudha. Everyone yeroo jennu immoo namoota sana bakka tokkotti qabaman ta'uu ni danda'u. Good morning everyone. Akkam jirtu akka jechuuti walumaa galatti. Good afternoon yoo jenne immoo akkam ooltan namoota sanaan namoota walitti qabaman sanaan jechuudha. So everyone'n yeroo formaalii ta'udha. Fakkeenyaaf namoota guguddaa walitti qabamanii isin nagaa gaafachuu barbaadan good afternoon everyone jettan akkam ooltan akka kabaja qabuuti. Good morning everybody jettan garuu informaaliidha. Kana haasaa keessatti fayyadamna yeroo baay'ee. Everybody kan jedhu haasaa keessatti. Everyone kan jedhu immoo barreeffama keessatti yeroo formaalii ta'udha. Everybody kan jedhu garuu haasaa keessatti. Good morning everybody jechuu dandeessu hiriyoota keessan walitti qabamanii ta'anii argitan jechuudha. So akkasitti adda addummaa everyone fi everybody illee akkasitti qabachuu qabda jechuudha. Good afternoon boss. Boss jechuun ajajaa fakkeenyaaf bakka hojiitti ajajaa qabaachuu ni dandeessu. Boss jettanii nama sana akka kabajaatti boss jechuu ni dandeessu. Garuu boss kan jedhu kana kan fayyadamtan nama isin sirriitti walitti siqxan yoo ta'e qofaadha. Ajajaan sun yoo isinirraa baay'ee walirraa fagoo taatanii fi nama kabajamaa ta'e boss jettanii fayyadamuu hin qabdanii. Garuu namni sun yoo isinitti siqate kan si wajjin baay'ee walitti siquu fi kan walii galtan yoo ta'e good morning boss, good afternoon boss yoo jettan rakkoo takka hin qabu akka kabajaati. So akkasitti qabachuu qabda jechuudha. Mee gara good evening kan jedhutti immoo dabarru sa'a galgalaatti immoo akkamittiin nama tokko dubbisuu dandeenya kan jedhu jechuudha. So good evening jechuun akkamiin galgaleessite akka jechuutti hiikama. Mee na waliin jedhaa good evening, good evening. Egaa ni agartu yoo ta'e jechi good jedhu kun maaliin dhumaa? Daadhaan dhumaa. Jechitti aanu immoo maaliin eegalaa? Dubbachiiftuudhaan waan eegaluuf daasana akka good morning kan jenne san keessatti held gooneen dubbifnu guutuudhuma isaa dubbisna. Ishee kana akkamittiin dubbisna? Good jennee dubbisna. Good evening. Mee na waliin jedhaa good evening.
Akkuma good morning kan jedhu keessatti isinitti mes yeroo jechi tokko ing dhaan dhumu gaasana hin dubbisnu. Jechoota ing dha. ing dhaan dhuman kamuu yeroo haasa'uu barbaannu haguma naa qofaatti pronounce goona yookaan dubbanna. Good evening jenna malee good evening gaasana hin waamnu jechuudha. Akkan jirreetti ilaallee good evening jennee inni qofa irratti dhaabna jechuudha. Good evening, good evening. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. 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 Good evening in jedhina, good evening in jedhina, good evening, good evening. Fakkeenyaaf as keessatti gaa good evening jennee gubbaarraa kaanee dad kan jedhurraa kaanee tokko isaaniif shaakaluu qabna. Good evening dad, good evening mom hunda isaaniif apply ni godha. Kanneen akka jirutti kan wal qabatanidha jechuudha. Shaakala tokkoon isaaniif afaan keessaan akka dubbachuu baruuf jechuudha. Hunda isaaniif waan apply godhuufan akkasitti wal qabsiisee isinitti agarsiisaa jechuudha. Good afternoon kan jedhu kun hunda isaaniif apply ni godha. Yookaan waliin ni deema. Good evening kan jedhus hunda isaanii wajjin. Good afternoon kan jedhus akkasuma waan ta'eef tokkoon adda baasaatii shaakalaa jechuudha. So isheen dhumaa maalidha? Good evening kan jettudha. Fakkeenyaaf good evening boss jechuu dandeenya. Good evening everyone. Hundi keessanuu akkamiin galgaleestan. Good evening Mr. Gammada. Fakkeenyaaf nama Mr. Gammada jedhamu. Mr. Gammada. MR kan jettu kun Mr. kan jettuuf dhaabatte. Mr. kan fayyadamnu immoo Mr. kan jedhu kan fayyadamnu nama fuudhees ta'uu danda'a, nama fuunees ta'uu danda'a, dhiiraaf fayyadamna. Mr. kan jedhu kana dhalaadhaaf yookaan dubartootaaf hin fayyadamnu. Fakkeenyaaf MR jennee maqaa dubaraa kana booda barreessuu hin dandeenyu. Mr. kan jedhu kana dhiiraaf qofa fayyadamna jechuudha. Kan fuudhees ta'uu danda'a, kan hin fuunees ta'uu danda'a. Mr. Gammada. Good morning Mr. Gammada. Good afternoon Mr. Gammada. Good evening Mr. Gammada jettanii sa'a ganamaa, sa'a boodaa fi sa'a galgalaa akkasitti adda baafatanii nama kana dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Good evening jechuun immoo akkamiin galgaleessitedha. Good evening Mr. Bond. Good evening Mr. Bond. Good evening Mr. Bond. Good evening Mr. Bond. Respond to kan jedhu immoo asitti ni jira. MRS kan jettu kun maaliif dhaabatti kana adda baafattanii beekuu qabdu. MRS kan jedhu maaliif dhaabataa? Mrs kan jedhuuf dhaabataa. Mrs faranjoonni yeroo baay'eetti fayyadamu, garuu biyya keenya keessatti yeroo baay'een fayyadamnu beekuun gaariidha jedhee waan yaadeeffan as keessatti ishee kana include godhe. So MRS kan jettu kun maal bakka buuti? Mrs kan jedhu bakka buuti. Mrs jechuun immoo dubartoota heeruman. Fakkeenyaaf MRS kan jedhu kana dubartii yookaan dhalaa hin heerumneef hin fayyadamnu. Mrs kan jedhu kana dubartii heerumteef qofa fayyadamna. Ni jiru fakkeenyaaf Miss kan jedhu ni jira. Dubartii hin heerumnee fi young kan jennu sana jechuudha. Dubartiin heerumne yoo taate yookaan ijoollee yoo taate Miss jennee Miss Bontuu, Miss Caaltuu, Miss Ayyaantuu, Miss Hawwii jechuu ni dandeenya. Miss yookaan Mrs kan jedhu garuu dubartoota fuudhaniif qofa fayyadamna jechuudha. Good evening, miss. Good evening, miss. Good evening, miss. Kan biraas ni jira. Fakkeenyaaf beekumsaaf isin barbaachisa jedhee waan yaadeef Miss kan jedhu ni jira. Inni kun immoo maal keessatti fayyadamna? Yeroo nuti dubartiin sun heerumuu fi heerumuu dhiisuu ishee adda baafannee hin beekne jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti boontuun heerumuu fi heerumuu dhiisuu ishee yoo nuti hin beeknu ta'e Miss kan jedhu kana fayyadamna. Staatusii meerijii ishee hin beeknu jechuudha yeroo Miss kan jedhu kana fayyadamu. Garuu Miss kan jedhu kana yoo fayyadamna ta'e boontuun nama heerumte ta'uu ishee jechuudha. Mrs kan jedhu bakka bu'aa. Miss kan jedhu kana immoo dubartoota hin heerumneef. Miss kan jedhu kana immoo yeroo kan fayyadamna yeroo nuti nama dubartiin sun heerumteetti moo hin heerumne kan jedhu san adda baafannee yoo nuti hin beekne ta'e ishee kana fayyadamna jechuudha. Akkasiin adda baafadhaa qabadhaa. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube kilaasii keenya speakingii jalqabaa kana keessatti karaalee sadan ittiin nama tokko sa'a ganamaa,
sa'a boodaa fi sa'a galgalaa akkamittiin dubbisna kan jedhu adda baafannee ilaallee jira jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Good morning kan jedhudha. Sa'a ganamaa irratti akkam bultan yookaan akkam bulte jechuu yeroo barbaannudha. Good afternoon kan jedhu immoo sa'a laaqanaa sa'a booda akka jechuuti. Akkam oolte akka jechuu yeroo barbaannuti good afternoon jenna. Pronunciation isaallee akkasitti waliin qabachaa deema. Sa'a galgalaa immoo maal jenna? Good evening jenna. Egaa good night kan jedhu takka illee ni jira. Good night. Good night jechuun maal jechuudha? Nagaan buli jechuudha malee akkamiin galgaleessite yookaan good evening kan jedhu kana wajjin waliin fakkaatu. Ishee kana garaagarummaa ishee naa qabadhaa. Good evening yeroo jennu namicha sanaan akkamiin galgaleessite. Good evening jechuun sa'a 2 fi haga 4tti fakkeenyaaf galgala keessaa sa'a 2 haga 4 haga 5 illee fayyadamuu ni dandeessu. Namni sun akkamiin galgaleesse jettanii yeroo isin gaafachuu barbaadanidha nama sanaan jechuudha. Good night yoo jennu garuu nama sanaaf galgala gaarii qabaadhu. Good night jennee galgala gaarii qabaadhu jennee yeroo hawwiin jechuudha. Good night jechuun. Good evening yeroo jennu garuu akkamiin galgaleessite hima gaaffiite jechuudha. Good evening kan jennu sun. Good night kan jedhu garuu good night jennee amma fakkeenyaaf good night jennee mallattoo gaaffii kaa'uun hin dandeenyu dogoggoradha jechuudha. Good night jennee raajeffannoo gochuu ni dandeenya, tuqaallee gochuu ni dandeenya. Good night jechuun nama sanaaf hawwii gaarii akka qabnu, halkan gaarii akka qabaatu namni sun. Good night yeroo jennu jechuudha. Halkan gaarii qabaadhu akka jechuuti. Good evening kan jedhu garuu hima gaaffiiti. Akkamiin galgaleessite akka jechuuti. Mallattoo gaaffii waliin deemaa jechuudha. Garaagarummaa good night fi good evening akkasitti naa qabadhaa jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube akkuma isiniin jedhe kilaasiin keenya jalqabaa kun xiqqoo salphachuu danda'a namoota tokkoof garuu pronunciation isaa fi akkaataa nuti warreen kana sadan good morning, good afternoon fi good evening kan jedhan kana akkaataa itti fayyadama isaanii fi wantoota tokko xiqqoo irraa barattanitti hodheetii yaada. Haguma kilaasii levelii keenya 2, 3, 4 jedhee dabalaa deemutti barumsi keenyas xiqqoo jabaachaa guddachaa waan dhufuuf akkasitti qabachaa irraa barachaa deemaa jechuudha. Egaa namoonni barnoota kana ilaaltanii chaanaala EFO Tube jedhu kana subscribe goone jiraattan please don't forget to subscribe. Gaaffii yoo qabaattan commentii jalatti akkas jedhaatii nu barreessaa. Haguma beeknuu fi haguma dandeenyu wal barsiisaa walitti himaa kan waliin deemnu ta'a jechuudha. Egaa kilaasii keenya speakingii lammaffaa keessatti namoonni waa'ee kana sirriitti beekuu barbaadan irra deddeebi'aatti shaakaluun dagatiina. Afaan haguma shaakaleedha kan barru malee har'a barannee yoo bor kan dhiifnu ta'e afaanicha haguma beeknu sana'uu irraanfachaa waan dhufnuuf shaakalaa gaaffiillee gaafadhaa jechuudha. Haga pronunciation keenya lammaffaa keessatti barumsa kaanii wal agarruutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakalaa and as always take care. And battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.